يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صمت قبيك سمع أنسيت أن الله قد أعطاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد daawwattoota miidiyaa Amantaan kanneen mana keessan teessanii fooddaa TV Amantaan nu daawwachaa jirtan cuftumti keessanuu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh isiniin jecha inshaallah arrantana sagantaa addaa qabannee isin dhiyaanna. Sagantaan tunis maal jechuun keessan hin oolu. Inshaallah sagantaan tun maal akka taate walumaan ilaallaa. Sagantaa seenaati. Namni har'a biratti argamu kun hayyuu amantaatii fi akkasumas hayyuu sabaa kan tahan Haaji Adam Hamdaa Ibrahim dura bu'aa gumii Islaamaa aanaa Martiitii fi akkasuma imaama masjida Mubaarak. Inshaallah asirratti magaalaa Abboomsaa fi Islaamummaa jedhamata duree keenya kanarra. Magaalaan Abboomsaa godina Arsii Bahaa aanaa Martiitti argamti. Magaalaa Adaamaa irraa naannoo kiiloomeetira 60 irratti argamti. Abboomsaa jechuun maali waan jedhamuuf amantaan Islaamaa haala kamiin Abboomsa keessatti babal'achaa dhufe akkasuma immoo hordoftoonni amantaa Islaamaa dhiibbaa akkamtu irra ture jedhu waliin haasofnaa. Seenaa isaanii inshaallah immoo fuulduraaf itti deebinaa. Isaan seenaa isaanii guutuutti yeroo biraa beellamannee kan itti deebinu ta'a inshaallah. Kallattimaan daawwattoota keenya irratti salaamattanii sagantaa keenyatti seenu inshaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hordoftoota TV eeganaa mootuu Amintanii baga rabbi nagaa wal nu agarsiisee sagantaa kanaaf argitanii carraa argatuun keenya eeganaa mootuu itti gammada. Waa'een eeganaa mootuu yoo argitanii isaan nagaafatan kun waa'ee eeganaa mootuu guddaa itti deebina. Dura dursoo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh isiniin jedha. Ani akkuma isaan maqaa kiyyaa fi waa'ee kiyyaallee na himanii jedhan akkuma sanii amma gaafii eeganaa mootuu argitanii isaan nagaafatanii itti deebi'a. Inshaallah isin irratti salaamatanii jiranii amma duras fooddaa TV Amintanii argitanii jenneetanii yaannaa. Salaamata isaaniillee ni deebistanii bakkuma jirtanii. Jalqaba irratti gaafiin keenyaa abboomsa jechuun maali waan jedhamu irraa dhageenyee walitti deemna. Abboomsa jechuun kuni argitanii maqaa biyya tanaa wanni ta'uu danda'e nama duraan naannoo kana jiru diida kanarra jiru maqammaan isaatu abboomsaa jedhama. Maqammaan isaatu nama abboomsa jedhutu as taa'ee as qubate achuma irratti abboomsa jedhamee namni maqaan isaa abboomsa jedhu biyyana qubate abboomsaa jedhanii jedhe. Kan itti aanu homoo tuduuka biraa maal jedhanii abboomsa jechaan argafaan Oromootti amboomsaa jecha amboomsa. Amboomsaa jechuun keessummeessaa jecha. Keessummeessaa jecha. Nama naannoo kanaatu naannoo kana namni yoo san irra jiru guddisee jihaa gamaa gamana kallattii hedduun fagaatee jira malee iddoon kun bosona laga arbaa jedhanii abboomsa laga arbaa arba diimaa arba gurraacha jedhanii arbuma dhugaattu arbi diimaan naannoo kana jira. Arbi gurraachi immoo yoo asiin karaa baddaa gurraa dhufu kanaan jira arba diimaa jedhama. Abboomsa arba diimaa jedhama. Abboomsa yookiin abboomsaa jecha. Yoo abboomsa jenne maqaa nama abboomsaa yoo jenne nama kana keessummeessaa lafti gammoojjii barahaa nama dhiigaa dhufe dura dursoo nama kana abboomsaa argitanii amboomsaa jecha. Keessummeessaa waa itti kennaa jecha. Maqaan eeganaa mootuu argitanii kanarraa ka'a. Achirraa yoggaa ka'u
bara eegana ammoo argitanii 1940 keessa maqaa xoor saraayitii jechuu itti baasa. Warri eegana ammoo argitanii Hayila Sillaasee xoor saraayitii jechuu itti baasan. Yookiin immoo tuyyuu Tinsaa'ee Birhaan jedhanii itti baasan. Xoor saraayitiin maali inni? Waraana Hayila Sillaasee warra qawwee qabatee deemu nama 1,100 as Hayila Sillaasee bosona kana keessa qubsiise. Lafti lafa eegana ammoo uummata Oromooti ta horii itti godaansifatan ta gizee gannaa eegana ammoo itti godaanan san as qubsiisee maqaa saniin jarri abboomsarraa maqaa kaasee xoor saraayitii bakka waraanni Hayila Sillaasee itti qubate namni 1,100 akkas jedhanii maqaan isii abboomsa yookiin xoor saraayitii. Ammallee deebi'ee maal maqaa itti baase Hayila Sillaasee maqaa katamattii kana biyya tana Tinsaa'ee Birhaan jedhee. Tinsaa'ee Birhaan jedhee. Tinsaa'ee Birhaan jecha ifaa guyyaa qiyaamaa jecha. Ifaa guyyaa qiyaamaa jecha maqaa kana isii itti baase. Maqaan isii garuu makuun maqaa haarawaa dhufe. Maqaan xoor saraayitii fi Tinsaa'ee Birhaanii maqaa haarawaa dhufe. Maqaan aslii isii abboomsa. Maqaan aslii uummanni naannoo kana Oromoo baafatee durirra jiru abboomsa Arba Diimaa. Abboomsa laga Arba Diimaa jedhanii laga guddatu layni yaa'u jira. Baddaa irraa guuguurraa dhufee layni yaa'ee gakkaru jira. Laga Arba Diimaa jedha waan arbi bineensi sun as jiruu fi maqaan isii eegana ammoo kana fakkaata. Yooma sanuu immoo maal jedhanii? Aanaa martii jedhanii. Aanaa martii jedhanii. Aanaa martii. Martiin kun maaliif? Gizee san Oromoon ta'e horii qabdi. Dhadhaa haala gaarii qabdi. Dubartiin isii dhadhaa tolchitee mataa kana dibattee mataan kun guddate argitanii gamanaan ceekuudhaan mataa yabbuu haga wayii qabu. Kan dhadhaa dibatee quufe kana gambalaasaa kana facaasaa deemti. Mataa sanii marti jedhanii. Marti itti moggaasan. Martillee eegana ammoo arballee eegana ammoo abboomsallee maqaan dursan. Haarawaa kan ammoo argitanii jalatu itti baasee argitanii. Sunjama biratti hafee amma abboomsa maan beekamti abboomsa ofiititti deebitee abboomsa jedhamti. Abboomsa jedhamti. Kallattii eegana ammoo argitanii eessatti argamti abboomsantu yookiin aanaan martii kun kallattii eegana bahaatiin aanaa Asakootii fi aanaa Gunaa kan jedhamtu kana daangessa. Karaa bahaatiin aanaa Asakootii fi aanaa Gunaattu daangessa. Magaalaa abboomsaa kana yookiin aanaa martii kana. Karaa mootummaa argitanii lixaatiin laga Hawaashii fi aanaa Jajuutu eegana ammoo argitanii daangessa jecha. Kibbaanoo mootummaa argitanii aanaa Gunaattu daangessa. Kaabaan laga Hawaashii fi aanaa eegana ammoo Fantaalletu daangessa. Iddoo kanatti argama eegana ammoo aanaa martii yookiin magaalaa abboomsaa. Godina Arsii bahaa keessatti eegana ammoo argamti jechuudha. Barbaadee deemaa. Maashaallah daawwattoota keenya hedduu irraa gammaddan jenneetiin yaanna maaliif dhaloonni amma lafarra jiru kun jecha abboomsa kanaayyuu yookaan naannoo lafaatti beekuu dandeenya. Maaliif seenaa dabarte beekuun dirqama jechuudha dhaloonni amma jiru kuni saniif nuti sarara seenaa kanaan wal qabatee seenaalee hedduu qabanneetiin jirra inshaallah. Hayyee gaafiin lammataa eegaa abboomsa maalummaa isii barre abboomsa keessatti argamtii fi hiikoon jechi abboomsa jedhamu hoo maalii eega barreen booda magaalaan abboomsaa amantaa kam heddummaatti abboomsa mootuu amantaan islaamaa abboomsa keessatti haala akkamiin jabaachaa dhufe ni beekamaa jiddumaanuu isaan durallee hedduu jiraachuu dhaban garuu naannawa umrii isaanii keessa heddummaachaa dhufan waan taateef amantaan islaamaa abboomsa keessatti haala akkamiin hordofamaa yookaan heddummaachaa dhufe kan jedhudha inshaallah qabxii muraasa nuuf kaaftan. Gabaabamatti amantaan musliimaa ummanni keenya Oromoon warri ummanni Oromoo hedduminaan naannoo kana eegana ammoo argitanii bal'inaan jira. Amantaan duratti yoo laallu amma fakkeenyaaf awwaala zabana dheeraa turetu jira. Awwaala bara abaaraa dura jirutu awwaalli jira. Awwaalli kun soodduu gugurdaa
dhaaban kanatu jira. Soodduu gurguddaa Oromoon dhaabdu soodduu kanarratti argitanii maqaan namaa barreeffamee jira. Soodduu kanarratti bismillahirrahmanirrahiim jechuutu jira. Soodduu gurguddaa kanarratti. Yoo laallu immoo zabanni moofee haa turu malee guddisee islaamni zabana harannaa ka jedhan san irraa ka'ee islaamni guddisee hin jira jechuu asara eeganaa mootuyyuu dhakootii bakka qabriititti arginu yoo qotan dhakaan eeganaa mootuu qotileen yoo qotu dachii qotee buqqisu katabaa dhakaa katabaa islaamaa ka arabiffaan barreeffame kanatu akka bismillahirrahmanirrahiim jechuu laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah jechuu waan akkanaattu jira. Durri asarri islaamummaan hin jirti waan zabana dheeraa duratti maalire islaamummaan jiraatu malee asarri kun hin mul'atu jecha. Bakka qabritti dhakaan irra barreeffame laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah jedhu bismillahirrahmanirrahiim jedhu kuni islaama jira jechuu. Zabanni turee dachiim eeganaa mootuu argitanii margitee guddattee zabanni dheeratee namni irraa dhumee namni irraa gatate. Achirraa yoggaa as deebi'eetiin hin jedhu immoo zabana maayyii as aanu kana bara 19 eeganaa mootuu 40 keessa eeganaa mootuu Haayila Sillaaseen waraana nama 1,000 fi nama 1 as qubsiisee naannoo kana qubsiisee uummanni naannoo kana jirulleen gara daariitti irraa babbaqatee kallattii gamaa gamanaatiin waraana kanarraa fagaatee akkasitti taa'a malee dura dursoo bu'urri asara kana yoo laallu mallattoo kana yoo laallu islaamatu asirra jira jecha. Bara eeganaa mootu 40 keessa warra eeganaa mootu waraanni Haayila Sillaasee amantaa eeganaa mootu kiristaanaa ortodoksii as qubsiisee achirraa ka'anii eeganaa mootu isaan qabatan jecha argitanii. Sanirraa ka'ee amantaan eeganaa mootu maal fakkaata jechuu kana yoo hayyamanii ka itti fufu taate amantaan wanni inni fakkaatu. Bara eeganaa mootu argitanii 1947 irraa ka'ee qal'atee amantaan odoo deemu namni magaalaa kana keessaa baqatee dhiibban amantaa isaaniitiin irra geettee baadiyyaatti irraa gatate. Baadiyyaatti irraa gatatee bara eeganaa mootu argitanii 47 kanarraa ka'ee bara 50 keessa ummata islaamaa ka baadiyyaa irraa dhufee as gabayaa dhufu kalaga amma arba diimaa jedhanii kanatti salaatu miidhaan guddaan eeganaa mootu irra gahee laga kanatti maa salaattan laga kana maa balleessitan dhiibban ummata keenyarraa ummata muslimaatirraa gahuun bara 50 keessa yeroo akkuma yoo duraa jedhee laga bu'anii namni keenya lagatti wadda'atee lagatti salaatu laga balleessite jedhanii laga eeganaa immoo balleessitan jedhanii nama san fuudhanii mana poolisaatitti hidhanii hidhaa bulchanii borumtaa birrii 5 kaffalchiisanii birriin 5 yoo sanii horii bitti kaffalchiisanii gadi lakkisan. Miidhaa guddatu eeganaa mootu argitanii irra gahee jira yeroo san keessatti. Homa inni lagatti salaateef jecha maa lagatti salaatte? Islaamummaan kunuu maali jedhaniit waraanni Haayila Sillaasee dhiibbaa eeganaa mootu argitanii irra geesse. Dhiibban eeganaa mootu argitanii yoo san irra geessan kana bichaa miti. Uummanni xor saraayitii namni 1,000 fi argitanii namni tokkoon asin gale sun gaangee bareeda eeganaa mootu yoo argitanii namni keenya yoo yaabbatee dhufu gaangee haalan deemtu itti wal guuranii hattuulee baalee baay'anii itti iyyanii qabanii isaanuma karaa eeganaa mootu itti ragu isaanuma mootu argitanii daanyallee fuudhanii masakkarsiisanii eeganaa moo irraa fudhatan gaangee isa. Tumaalessa gaarii yoo deemu sangaa gaarii yoo deemu gabayaa geeffatuuf kana irraa ragaa itti guuranii hattuu jedhanii itti iyyanii ufumaa walitti raganii daanyan isaanii abbaan murtii isaanii wanni maroo isaanii miidhaa hagana hin qabnetu nama keenyarra karaa kanaan eeganaa mootu gahaatiin hin ture karaa waraana eeganaa mootu argitanii sanniin tirraati miidhaan eeganaa mootu argitanii baay'eedhaan argitan. Hayyee silattuu miidhaa amantaa kanarra gahee lakkaanii waa dhumuu miti inshaallah muraasa irraa kaasna waan taateef akkuma isaan jedhan dhiibbaa kanarraa ka'een hawaasni islaamaa yeroo san magaalaa kanaa baqachaa turanii jedhan
yeroo isaan lagatti salaatan maaf laguma keetitti maaf salaattaaf jecha dhagaa itti darbatanii fuudhanii hidhamanii jedhan. Hundaafuu insha Allah wallahu mutimmu nuurihi walau karihal kaafiruun akkuma rabbiin jedhe osoma isaan jibban har'a diin kana rabbiin asiin gahee amantaa kana haala kanaan abboonsa keessa babal'isaa tureetiniin jira. Insha Allah gaafiin itti aantu seenaa teessan akkuma reefu jedhe itti deebina guyyaa biraati. Isinis ala turtanii achi dhuftanii waahila keessan Haaji Qaasim wajjimee daawwaa haala akkamiin ummataaf godhaa ummata kana akkamitti gama amantaa kana as fiduu dandeessanii haala akkamiin ummata kana gara amantaa kanaatti as harkisuu dandeessanii ummata keenyas ka buqqa'ee asirraa dhiibbaadhaan baadiyyaatti deebi'e kana haala akkamiin magaalatti deebistanii waan jedhamu inshallah xiqqoo irraa nuutu hidha. Ummanni keenya dhugama yoo dura miidhaan akkasii irra ga'e daawwaa eeganaa mootuyyuu na dura bara 1960 keessa Haaji eeganaa mootuu argitanii bara 1960 akka lakkoofsa Habashaatti Haaji eeganaa mootuu as galanii daawwaa godhanii ofillee magaalaa galanii ummata eeganaa mootuu argitanii tokko ka eeganaa mootuu argitanii imaana itti beekan ka salaatan as galaa jedhanii iddoo masjidaa lafa wahii qarree eeganaa mootuu argitanii qarree daariitti iddoo eeganaa mootuu argitanii bitanii iddoo sanitti eeganaa mootuu argitanii salaataa turanii isaan dura Sheekh Ibraahim Hararii jennaani qaadiin bara 60ffaa irratti as galanii ummata eeganaa mootuu kennaa xalaa itti erganii koottaa katamatti galaa eeganaa mootuyyuu biyyaa hin fagaatina jedhanii isaanis rabbi rahmata isaa godhu Sheekh Ibraahim Hararii jennanii qaadii martiitii irratti haajilleen galanii masjida eeganaa mootuyyuu bitanii irratti argitanii islaama itti yaamanii islaamni magaalaa garuu jammare magaalatti eeganaa heddummatu jammare lafti mootuyyuu masjida amma masjida mubaarak jennaani masjida guddaa magaalaa abboomsaa jiru ka amma keessa ta'initiniin dhaamsa dabar'aatiniin jiru kana keessa lafti kaarimeetirii 8,300 fi eeganaa mootuyyuu diidamni 8,320 zamana Haile Sillaasee bara 1947 kaartaa katamaa kana yookaan lafa masjidaa jedhee lafa kaa'e lafa san eeganaa mootuyyuu argitanii iddoo masjidaatiif akka argamtu haajifaan godhanii lafa muraasa gabaabduu haga kaarii 304 irratti masjida xiqqashaa tokko ijaaranii achumarraa ka'ee masjidni eeganaa mootuu argitanii babal'atuu jammaree ummanni muslimallee katamatti galuu jammaree katamaan bal'achuu jammaree mana eeganaa mootuu lafa masjidaa kaarii 8,320 kanarra mana 10 fi qoodduu boba'aatu jira. Mana 10 fi qoodduu boba'aatu jira. Kama mootummaa lafti kun kama sidaati jedhee kaarii 8,320 irratti kallattii arfaniin kakaraan daangessu kana warri bulchiinsa magaalaa yeroo sanii dhuunfatti gurguratee mana 10 irratti ijaaranii qoodduu boba'aa irratti ijaaranii zabana bara sanirraa ka'ee haga bara eeganaa mootuu argitanii bara 1980 manniin kun eeganaa mootuu argitanii irra taa'ee achirraa ka'uudhaan mormii eeganaa mootuu jammarree bara 1980 irraa mormii jammarree mormiin sun tokko tokkoon oduu deema haga bara 2019tti manniin sammaraa irraa kaafnee mana 10 qoodduu boba'aa irraa kaafnee lafti sun cufti alhamdulillahi to'annaa eeganaa mootuu argitanii masjidaa eeganaa mootuu argitanii jala oole jecha. Kana bichaa osoo hin ta'in masjidni kana odoon ta'in kana bichaa odoon ta'in amma masjidni Jum'aa bichaan abboomsa keessatti argitanii masjida argitanii 5 jahaffaa masjidni Jum'aa ka eeganaa mootuu argitanii manni sirreessaa amma mana sirreessaa keessa jira isaa wajjin masjidni Jum'aa abboomsa keessatti alhamdulillahi masjida 6 jecha masjida 6 jecha alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin ni'maa akkana eeganaa mootuu nu godhe qananii akkana nu godhe jecha kana keessatti eeganaa ammoo rabbiin amma nu laaffise warra eeganaa
argitanii hojjettoota keenya kan mootummaa waliin jirra ilmaan teenna kanarraa ka'uudhaan lafa biroollee fuune masjidni amma abboomsa keessatti eeganaa gara masjida 8 ta'uuf deema. Kabiraa ka argataa jirullee jira. Lafa mana barumsaa kollajjii eeganaa itti ijaarru kaarimitira 15,000 fuunee kaartan harka nu gahee lafa eeganaa mootu yoo dhakaanuu dhaabanii bifa haarawaan immoo ammallee waan guddaa nama gammachiisu lafa mormiin isaa waggaa 66 irra ture waajjirri gumii dhimma islaamaa ka itti ijaaramu kaarii 596 harka nu geettee kafaltii seeraa itti kafallee kaartan bilaaniin nu harka ga'ee alhamdulillah haala gaarii jirra amma haala nashaaxatiin jirra bal'inna jirra ummanni muslimaa ka magaalaa kana jiru yoo xiqqaate gara nama argitanii 10,000 olitti nama lakkaamu amma galee naannoo marri isaatu jira jarri mootu yoo argitanii gurguree gadhiisee deemaa jira. Alhamdulillah Allahu akbar. Waan osoo gaafadheenaa fayyadamutu jira maaliif lafti kun kaaremeetira bakka amma keessatti argamnu lafti madrasaa Abubakar keessatti argamu akkasuma masjidni Mubaarak keessatti argamu masjidni haaraan kuni naannoo mana 20 asirra ture maaddaa wajjin jettan akkamitti kaasuu dandeessan kaaremeetii wanni isaatu iyyuu kaartaa isaatu iyyuu masjida fayyadamee akkamitti isinii bahuu danda'e hunoo dura isaan gurguratan irratti ijaaratanii jiranii nama isin gargaaree jiramoo haala kamiinii waan jedhamuu fi ummatuma kanaa akkamitti asirraa kaasuu dandeessan ko'uma kaastan immoo ummata islaamatii isin bira dhaabbate waan jedhamu inshallah gabaabbinaan nuyi. Wallahi seenaa guddaa qaba kaasinsaan manneen asirraa kaafne yoo keessa deemne waan guyyaa guutuu nu oolchatti. Bara 80 balbalti masjidaatii fi balbalti beenzilmandaa mitira tokko addaan hin fagaattu argitanii karaa magaalaa lufeetiin namni masjida seenuun hin qabu rakkotu eeganaa mootu argitanii jira. Achirraa ka'ee mormii kana yoo mormine daanyan isaanii poolisiin isaanii xabaqaan isaanii akkam taana eeganaa mootu argitanii ka jedhu laallee bulchiinsa magaalaa abboomsatti himannaan kaartaa fi pilaanii ka kenneef nuhi ka gibira irraa fuudhu nuhi nu kana tuquu hin dandeenyu godina deemaa jedhanii godinatti dhaynee bulchiinsa magaalaa godinatti yoo iyyannu saayitii magaalaan tun dhaabatteen saayitii tana kaasee waan nu harka hin jirreef saayitii kaasee saayitii tana eegan ammootu argitanii nuu kenne kallattii isiin karaa kallattii arfaniinu karaa argisiiftu tana kaasee argitanii waraqaa bu'uura tanarraa kaasaa iyyadhaa jedhee achumatti godina irratti iyyanne godinni xalayaa barreessee bulchiinsa magaalaa abboomsatitti bulchiinsi magaalaa godina Arsii xalayaa barreessee ummanni muslimaa lafti kun kenna jedhaa saayitii kenna jedhaa argitanii manni dhuunfaa hagamtu achirra jira manni eegan ammootu iyyuu argitanii mootummaa hagamtu achirra jira takka takkaan mana haga irra jiruufi eegan ammootu kaarii inni irra jiru wajjin nu ibsaa jedhee yeroo hedduu turee bulchiinsa eegan ammootu argitanii abboomsaa kun waan kana nuu xaafuu dide ka hojjate isa garuu akka taanillee taanu wanni sun nuu barreeffame manni dhuunfaa haganatu irra jira manni eegan ammootu argitanii mootummaa haganatu irra jira jedhanii xalaa ol nu deebisanii qabsoo hedduun argitanii gara waggaatti ol nu teessisanii garuu waraqaan akka ta'illee ta'u ol nu deebi'e yoo deebi'u maal jedha bulchiinsi godina mana mootummaa ka achirra jiru ka qabalee isin lafa kennitanii fi koreen masjidaa irratti ijaaree iddoo akka masjidaa gadi dhiisu mana dhuunfaa filachiiftanii abbaan tilmaama fudha jedhe tilmaama ofii haa fudhatu abbaan tilmaama hin barbaadu jedhe argitanii manni fakkaatan isaa haa ijaaramuufi jedhee gad deebisee lafa mana eegana 4 ijaarree mana gandaa ijaarree irraa yoo kaafnu hamileen isaanii dhaawamuu jammarame amma yoo adada mana ijaarreetiin argitanii nu mana san diinuun adada mana ijaarree mana diinu keessallee ba'uu dide warri keessa taa'ulleen isaanii iddoo didanii giddiin poolisiin manni ijaarame kun isinii jira bayaa keessa yaani akkasitti gara mana 4 ijaarree diignee irraa kaafne yoo jennu hamileen kaanii dhaawame tokko tokkoon himatuu jammarre tokko tokkoon himanne aanaa irraa godinarraa haga eegan ammootu iyyuu naannawaa haga ga'u haga federaala dirasii gahutti
argitanii mormii oofne odoo oofnu tokkoma tokkoon odoo kassafnu biyyaan nutti ba'a jennee ka horii nuu kennu ka qarshii nuu kennu ka re'ee nuu kennu ka midhaan nuu kennu ummanni eegan ammootu argitanii koonyaa eegan ammootu kana bichaa osoo hin ta'in gudinni ummanni akka Oromiyaatitti ummanni keenya bakka jiruun ka alallee ka biyyallee nu gargaare mana kana argitanii arshii eegan ammootu argitanii kuma 150 irraa ka'ee haga 400 manneen kafalleeftu jira kana ofirraa kaafne adada kana kaafnu hin diina hamileen isaanii odoo akkatti dhaamu macarrashaa bara 80 irraa kaafne keessi haga bara 2000 fi eegana 19 keessin kun argitanii duuba mormii kana bara 80 irraa jammarre mormii odoo deemaa jirru haga bara 80 akka lakkoofsa Habashaa irraa eegalee haga 2009tti ofirraa eegan ammootu argitanii xumurre alhamdulillah. Gargaarsa rabbiitiin gargaarsa ummataatiin jecha. Maasha Allah waan hedduu nama gammachiisu ummanni islaamallee kan bahaa fi kan lixallee akkasuma kan kaabaa kibbaa hundinuu haa galatoomanii dura rabbiin obboleeyyan nu godhe akkuma isaan jedhan waan kan akka dhuunfatitti yookaan akka koonyaa arbaa guutiif akka aanatitti osoo danda'anii mana 20 ofirraa hin kaasin guutuu Oromiyaa keessa socho'ame jechuudha. Guutuu Oromiyaatiitu isaan bira dhaabbate. Saniif ummanni illee galatoomaa isiniin jecha mee inshallah asumaanuu carraa kanatti fayyadamtaniitiin har'a rabbiin carraa kana hundaa nu hireetiniin jiran dhaloota kanallee dirree kana guutuu dirree gaafa san hulaan masjidatii fi hulaan mana dhuunfaa wal bira jettan har'a kunoo ala keessa gangalatee akka gartan kanan namni taa'a asumaanuu eega rabbiitii namni isin galatoomfattan ni jira. Hawaasa islaamaatiif akkasuma mootuu namni biraa ni jira waan jedhamu asumaanuu erga rabbiin carraa kana nu hiree isinillee hiree eenyu galatoomfattanii waan jedhu inshallah. Dura dursoo wanni galatoomfannu rabbii tokkicha rabbiin nu gargaare alhamdulillah rabbil aalamiin argitanii innal arda lillahi yurisuhaa min ibaadihi as-saalihuun rabbiin jedhee yoo duralla dachiin tagabroota tiyyaati jedhee argitanii. Kana rabbiin eegan ammoo jennee wanni galatoomfannu tokkoffaa rabbii alhamdulillah rabbil aalamiin. Lammata eegan ammootu argitanii ummata keenya ka muslima jedhe ka biyya keessallee ka Oromiyaallee ka Oromiyaan alallee ka biyya alallee ka nu gargaare ka du'aa nu gargaare cufa eegan ammootu argitaa isaatu ni galatoomfanna keessattuu eegan ammootu bulchoonni keenya warri bulchoota aanaa ka yeroo sanii haalan nu wajji dhaabatanii xalaa nu barreessuun bakka maratti nu barreessuun bakka jirtaniin gargaara jechuun ofillee hojjetaa mootummaa hunda akka baajatatti itti gadi buusanii gargaara jechuun hawaasallee keessa deemanii konkolaataa ofii nuu kennanii bakka hunda konkolaataa isaaniitiin shifeerri ka isaanii konkolaachisaan ka isaanii egan ammootu argitanii naafxan ka isaanii kana guutanii galata guddaa egan ammootu argitanii irraa qabna eegasii deebi'ee mootu gumii dhimma islaamallee xalaa hedduu nuu katabuun nu gargaaruun gargaarsa guddaa nuu godhanii kana jennee waan jennuu miti akka walii galatti nama muslima ta'e cufa isaatu ni galatoomfanna islaama dhiisee kiristaanallee ni galatoomfanna kiristaanillee nu gargaare. Wajjin jirraa olloo manja'anii nu gargaaranii galanni guddaan eegan ammootu ka rabbiiti rabbitu nuu kenne jecha alhamdulillahi rabbil aalamiin. Maasha Allah haa galatoomanii isaanillee aarsaa kana guutuu kafalanii irraa dhaloota kana bilisoomsuu isaaniitiif haa galatoomanii rabbiin umrii isaanii nu waa dheeressu akkasuma ammootu waahila isaanii keessoo isaanii kan waliin qabsoo dheeraa waliin as keessa geggeessaa turan Haaji Qaasimii rabbiin rahmataa godhuu fi isaan immoo rabbiin umrii nu haa kaa'u isiniin jecha insha Allah. Arra kunoo nuti dhaloonni arra jirru dirree mata nagarra malee aarsaa asi kafalamaa ture wanni nuti arginan jiru dirree mamma akkatti keessa gangalannu kana malee wanni as keessa ture asirraa maaltu ka'ee wanni jedhamu hin beeknu waan ta'eef sagantaa kana dhiyeessuu dandeenye inshallah isaanillee haa galatooman jecha amma as geettaniitiin hin jirtan waajjira gumillee lafa kaareemeetira 500 argattan kanas kaareemeetira 8,000 qulqulleessitan akkasuma madrasaa koolajjillee kaareemeetira 15,000 argattaniitiin hin jirtan fuulduraafoo dhaloonni kun maal akka isaan ta'an dhaloota keenya kana ammaa kana maal dhaamtaniif aarsaa isin asiin geettan kana akkamitti itti dabarsitan maal jettanii? Alhamdulillahi rabbil aalamiin dhaloota keenya argitanii dhiiraa dubartii muslimaa warra amma jiru
alhamdulillahi rabbil aalamiin ka dhiirallee ka dubartillee diiniin qabataa jira, tawhiida qabataa jira, diinal islaam qabataa jira, qur'aana qara'aa jira, haffazaa jira. Marri isaatu xiqqaa guddaan isaatu. Kana wanni dhaamnuufi diiniin kun eeganaan mootu argitanii diinii haqaati, diinii islaamati. Karabbal izzaan subhaanahu wa ta'ala inna diina inda Allahi al-islaam. Karabbiin jedhe waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan fala yuqbala minhu wa huwa fil aakhirati min al-khaasiriin. Karabbal izzaan ka jedhe ilmaan teenna diiniin haa qabattu, tawhiidan haa qabattu, wal haa jaalattu, wal haa gargaartu, walii haa kennitu. Argitanii ka dhibame haa gaafattu, ka rakkate rakkoo haa baaftu, haa wal gargaartu. Barumsa eeganaan mootu argitanii diinii islaamallee madrasallee akkuma barataa jiranitti, qur'aanas akkuma barataa jiranitti barumsa idillee haa baratanii. Wanni nama kenna duubatti deebisee jedhe argitanii ijoolleen teenna duraan gisee nu daa'ima nu jalaa kafarti'anii timirtii nu kennuu didan, qur'aan qofatti nu qajeelchan. Kana bichaa osoo hin ta'in barumsi idillee gadi qabamee haa baratamu. Diinilleen haa baratamu. Namni waan maraa barateetiniin jedhe argitanii bakka maratti gayaa, waan maratti gayaa, barumsa baradhaa, wal qabadhaa, wal jaaladhaa. Eeganaan mootuu argitanii jibbiinsaa fi sharrii waan adda addaa wal keessaa fuudhaa, waliin hin oodinaa. Barumsatti jabaadhaa, diinagdee kasabutti jabaadhaa. Diinagdee malee namni uguruun ga'u. Rabbiin wajaahidu fi sabiilillaahi bi amwaalikum wa anfusikum. Qabeenya dura aanse. Qabeenya dura aanse. Yoo qabeenyi jiraate yaadni sunis danda'ama. Dalagallee dalagadhaa, duniyallee eeganaa dalagadhaa, barumsallee jabeeffadhaa, ilmaan keessan dhiira fi dhalallee barsiisaa, itti jabaadhaa. Diinii kana akka qabattanitti jabaadhaa, irratti ciniinaa akkuma nabii rabbi jedhan adduu alayhaa bin nawaajidhi jedhanii akkasitti ciniinaa. Amma alhamdulillahi rabbil aalamiin gizee tokko gizee Hayila Sillaasee bara eeganaan mootuu argitanii 40 keessa qaadii angooyye jedhanii qaadii tokkotu as jira yoo sanii Hayila Sillaaseen waraqaa erga jedhanii godinarraa masjidni koonyaa arbaa guuguu jiru aanaa jahan masjida hagamtu jira jennaan masjida waan deebisu dhabee masjida moominaati jedhanitti as jira jedhee masjida hadraa masjida muudaa san deebise. Amma koonyaa dhiisee aanaa martii keessa amma gara masjida 100 fi masjida 9tu jira. Kan aanaa martii keessa masjidni gara 80 masjida jum'aati aanaa martii keessa. Kayoo san eeganaan mootuyyuu masjida moominaati hoomuun jiran jedhan. Alhamdulillahi ummanni islaamaa guddataa jira, bal'ataa jira. Ammallee rabbi eeganaa fiixan haa baasu, rabbi nu haa bal'isu. Wanni an eeganaan moo dhaabu diinitti jabaadhaa, wal qabadhaa, wal jaaladhaa. Tokkummaa eeganaan mootu jabeessaa, sabummaa keessan jabeessaa, tokkummaa keessan jabeessaa, diinii keessan jabeessaa, tawhiida jabeessaa, wal jaaladhaa, wal gargaaraa jechuu isiniif dhaama. Maasha Allah galatoomaa jennaan insha Allah nullee dhaloota kana warra dhaamsa isaanii kana fudhatee itti fayyadamu nu haa taasisu jecha ansilattuu gaafii qabadhee dhufee fixeetiniin jira hin dhumtu waan taateef ijoo keessaa qabannee gaafilee hedduutu jira. Insha Allah dhumarratti hawaasa islaamaa guutuu addunyaarra jiranii maal dhaamtanii akkasuma miidiyaa hamiltanarra aarsaa isin kabalaa turtan kana dhufeetiniin sagantaa kana isinirraa waraabuudhaaf TV kana warra TV kanaati maal dhaamtan akkasuma waluma qabdanii guutuu hawaasa islaamatii fi miidiyaalee islaamatii maal dhaamtan kan jedhu insha Allah tanaan goolamna. Alhamdulillahi rabbil aalamiin kuni waan guddaa tokko gammachuu tokko ummanni keenya ummanni islaamaa argitanii yoo duraatu wanni isa dhoyse islaamummaan ima jirti, diiniin ima jira, beektonni ima jirti, ulamaan ima jira, ajillaani muka jalatti galee bosona jalatti galee dhokatee rabbi malee namni isa eegana quban qabu argitanii bosona keessatti ilmi barsiisaa ture ulamaani baharii ka fakkaatu argina. Sababaa maal ta'uutiin? Sababaa miidiyaa dhabuutiin, sababaa dunyaa irratti mul'atuu dhabuutiin, sababaa hawaasa irratti mul'atuu dhabuutiin argitanii bosonatti galee dukkanatti galee akka waan diiniin Oromiyaa keessa hin jirre akka waan islaamni jirree fakkeesse rabbi keenya galanni haa ga'u. Miidiyaa eegana ammoo islaamaa cufa isaatu miidiyaa hamiltan deebisee kan Nuura Hudaa deebisee miidiyaa eegana ammootu argitanii miidiyoota adda addaa kan heddummatee lafa jiru kana qofaa miti. Miidiyaan kumni odoo ka argamu taate nuun ga'u nu ummata islaamaa akka Itoophiyaa keessatti nuun ga'u. Biyyi teenna eegana ammoo biyya islaamummaan dura jammaramte
biyya eegan ammoo diiniin beekamte biyya sahaban nabiyyi rabbi hijra itti ba'anii biyya giddiin islaamamtee miti biyya da'waan islaamamte kanaaf jecha miidiyaan kanuma caalaa warri miidiyaallee abbootiin qabeenyallee uummanni keenya hawaasnis miidiyaa kana nuu gargaaranii miidiyaa hamiltan deebisee miidiyoota keenya cufa maddii nuu dhaabbatanii miidiyaa kana nuu gargaaranii miidiyaa kana nuu haa tajaajilanii warri dandeettii qabu warri miidiyaa kana heddummeessuu qabullee ganaa kanatti hin dhaabatu kun homaa nuun godhu nuun geenne miidiyaan hedduu ta'uu qaba. argitanii yoo danda'ame aanaan ganda miidiyaan nuu galuu qaba diiniin keenya akka mul'atu rabbi eeganaa warra miidiyaa kana galchallee rabbi barakaa haa godhuuf rabbi eeganaa mootuu argitanii yoo rabbi jedhe miidiyaan hamiltanillee miidiyaan cufti asitti dhufee aanaa keenyatti nu laaluu barbaanna dhaamsa bichaan nurraa fudhatuu hin barbaannu as dhufee miilan as dhufee yoo rabbi jedhe rabbi biyya nagaa godhe nu laaluu barbaada nu ziyaaruu barbaadna nullee dhaayina isaan ziyaarraa rabbi nagaa wal nu haa qunnamsiisuudha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayya inshaallah yeroo keessanirraa aarsaa gootanii asin nu argamtanii yaada kana hunda nu kennuu keessaniif galatooma isiniin jenna. Eeshi galatooma isinillee galatooma. Ayyee daawwattoota keenya kabajamoo kanneen miidiyaa hamiltanii nu daawwachaa jirtan dhaamsa kana hedduu irraa fudhattanii sagantaa kanallee hedduu irraa gammaddan jenneetiin iyyaan an ka sagantaa kana dhiyeessuudhaan isin faana ture barataa Yusuf Kaasim jedhama kaameraamaniin kenna barsaa Tuujii Amaanii kasuma editarrii sagantaa tana Abdul Wahab Sheikh Jamal Haajiti gulaalan sagantaa tana guututti Sheikh Jamal Haaji Yusufi daarektarrii miidiyaa kana ammoo Dr. Muhammad Saaliti hanga sagantaa biraatiin qabannee walitti dhufnutti tola rabbii keessa nu turaa isiniin jecha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee uumaa. Jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa alhamdulillaahi shukrii malee uumaa. Bismillahi ja'een akkuma gaaf duraa dhufe arraas kunoo seenee bu'e qara Allah afaan daddabaan humaan tarre firraa abdii rabbii khiyyaa rahmaaniin naaf jira rahmaan isaa wal gahu waa maraa umrii nu dheereysee as geenyeeti jirra umrii naaf dheeraddaa horaa bulaa tura bakkanni dungahu ni eeyna fuuldura yeroo wal dhalaadhaa guyyaa dabraa misoomaa dagaagaa khayri irratti waara duniyaa badhaatu firdawsi aakhira taanaan siif kadhadhaa harkadhuu rabbirra tansa caalamara jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa alhamdulillahi shukrii malee humaa. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري تلخيتي ربي أفلاف سيجاري قلم بريسو سين كابو دفتري تلخيتي ملي دنديتين تودري سيتو دنديادا سيفلافتو دمري نافلاف سي ربي وانين بيف خيري وميزان خاشو آخرا قاف قري لبو في شيطاني نانين مكين جري إخلاصاس نافني جتشو تاس ققاري akka yaada khankoo naafubatu marri rabbii khoo atummaan meena godhii qadri rahmaan yaa sattaari jiraachuun carraadhaa taanee ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa alhamdulillaahi shukrii malee humaa. Jiraachuun gaariidha jiraanne har'a keenye jiruu duniyaa gubbaa erga dhufnee teenye abbootarraa dhaallee tursiisuu dandeenye islaamummaa waliin kunootu as geenye guddisullee baannu xiqqeenyattiin eeyne ni qabna waan jennu irraa hin qusanne garuu kanaa wajjin bakka yaanneen geenye nutis yoo dhalootaaf dabarsuun dandeenye abboota keenya san qadrii xiqqeessine ilmaan abbaa gadii arrabsamoo taane aakhiraan as deemti tarraafuun taane haa hojjannu namuu mataa keenyaaf jenne irratti tokkoomne jiraachuun carraadhaa taane ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee humaa.
قاف نبي ربي ارقم الراخي جلك بسلام ما سندر الليستي جاسان شرا يومي تكان الراتائي جارما يافي دنفان وانقبون نكائي ديده ورقا فسي نتن توجئي أبوني ترسادا هديان انقه الدنيا برسيفنا وان دين إسلامته نمني خرا ربي رتنا ميامه خان أسوكس قدو أمرين سادومه خيري قدو تنان خرب بكم نمي وجي ساخي ستي ربي في كل كرلومي سن جنة سينا دجو ربين همي سيمنا ساتل دي قاف ربي كن نمي جراچون جرادا تاني منما يا خنا قرر جيرو إسلام ما شكري مليوما جراچون جرادا تاني المنما يا خنا قرر جيرو إسلام ما الحمد لله شكري مليوما فقون ديمو أرى أولا خيتين جرا ولفنان ندي وكهت إرارة سينان كبا أرى سينا دير ترى نور دفا مرتو سغنتا والبرا سينا ترين توقو بكو مساجرة دوي سوا دو خطي يا قوو مجرة أكوما وانوتي قودن قمن إرى أبوني خين يلين هن قودتين إرى ورسينا هاتو خنتاري خنياتو بكا غاري هندا إفما فيمتو نوتو تجلسي جري مالهاتاتو مرانهم نجنة مرانوش نمرتو ولفنان ندي وانتنا فكاتو أفاف قهوباتوس أفتشونين أولتو نيم بخافي متي واللالين انتاتو ندوم نمو مالي خنصب نلونياتو سينا أباخيا إفي فكيفتو لالي بين أغرتو ديدي ممنكتو شراچون ترادا ساني البنما يا خنا قرر جيرو إسلام ما شكري مليوما مجاقاري كمي ربي بياف خني قدي نبياتي فرق خراسيني جال الهواشا قرر وللدفني بيا في بيوما إرقا قرر سوفني هندي والكتاني بياك أبن جنة بيتي تينيا إلان أسيته بينه نولين أكنما جيراتشو جلقمنه بودركو همتو ألقا مدنه إجابو دا همتون كچالي ساممنه ميراب دي بيا قرطي قرطان سينه warri qaamni guutuun garaa kan nuseene warri kophaa malee wajji nyaachuun beeyne isaan malee kan bir nyaataaf hin teenye jiraachuun xarraadhaa taane ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee humaa hin fagaanne baay'ee yeruma dhiheenya seenaa takkaan qaba dubbii biyya teenya dubbisee arkannaan dubbisii mi'eenya naaf dhageessan malee yaa ummata keenya meena waliin laalaa dhandhama fageenya honga gaaruun mina as keessa dhageenya yaa warra oliisan eeggaraa jabeenya yaa munaafiqummaa fokkinaaf fakkeenya bartan malee je'een jaratti hammeenya meena dhageeffadhaa dubbii waliin geenya jiraachuun carraadhaa taane ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee humaa jiraachuun carraadhaa taane ilma namaa yaa kennaa gararree jiruu islaamummaa shukrii malee humaa jiraachuun carraadhaa taane ilma namaa يا خنا قرر جرو إسلام ما الحمد لله شكري مليهما